jirtu moo of ayyaana koo mataa koo na dhukkubi 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 kana na tuun jedhe naman gorsa jettanii ugaa mataadhaa dhukkubsatanii beektu namatti anima jettanii gaafa mataadhaa akkasitti mataadhaa juunjuuftan ni beektu ugaa rabbii mataan natti juun jedhe intalli koonkaan sun koonkaa itti sabboontuu miti ofiin boontuun micoon tiiktookii tokko irratti mul'atu gootee nama arrabsitu tokko jirti koonkaa ricci namaan jetti koonkaa miti garuu nama arrabsu yaa waaqnaaf dhiise ugaa boo'ee jikkoon ugaa rabbii na boochifatte har'a na boochifatte har'a suma dhugaa koo siniin jedha na boochifatte kottaa isinitti ani madha na boochifatte har'a na boochifatte yaa sinumaaf jedheen silkii caccabduu kana namarraa kanallee bichee viidiyoo achirratti sinii hojjechaa jira sinan dhaggeeffachiisa waan ishiin jettee ani nan gorse malee dhiisi malee maal taatee hangafa kee miti haadha ijoollee lamaatii maaf akkas gootaa akkamitti jecha akkasii jettaa akkamittis immoo miidiyaa irratti wal loltu maaf akkas gootee jedheen itti ka'e gaafa akkas jedhee tootti ka'u deebishiin naaf kennite walumaan dhaggeeffadhu maal jechuudha. Haadhee bodhiisi ati dubbiin beektu dubbiin laaqin dhiisi dubbiin beektu dubbiin laaqin abbaa jalqaba balleessin beektu ati otuu viidiyoo jalqabaa kaatee ilaaltee ta'ee otuu viidiyoo jalqabaa kaatee ilaaltee ta'ee hagana choollatti naasoftu jechuu kabajii keekan haadhee boo wallahi si kabajana kabaji waggaa meeqa guutuu wajjin jiraanne waggaa 3 gara 4 deemutu jira haadhee boo amala kiyyan beekta naman tokko namni takka na loleen beeku nama raachuu barbaadde mana harabaa keessatti haadhee bodhiisi ati dubbiin beektu dubbiin laaqin dhiisi dubbiin beektu dubbiin laaqin abbaa jalqaba balleessin beektu ati otuu dubbiin beektu dubbiin laaqinii. Dubbiin beektu dubbiin laaqina jechuun akkamitti dubbiin beeku maafan dubbiin laaqinaan jetta ani ijoolleedha moo maal jechuudha akkamittan dubbiin beeku nama wal lolu nama miidiyaa irratti ol arrabsaa jiru dhiisittiin jechuun dubbiin beeku mee sinumti natti murteessaa dhaggeeffadha amma dhumaatti dhaggeeffadha dhugaa rabbii natti murteessitu. Viidiyoo jalqabaa kaatee ilaaltee ta'ee otuu viidiyoo jalqabaa kaatee ilaaltee ta'ee hagana choollatti naasoftu jechuu kabajii keekan haadhee boo wallahi si kabajana kabaji waggaa meeqa guutuu wajjin jiraanne waggaa 3 gara 4 deemutu jira haadhee boo amala kiyyan beekta naman tokko namni takka na loleen beeku anta kana nama loleen beeku namatti hin bu'an viidiyoo koo dalagachuu malee ila haadhee boo wallahi daariin darbitee natti buutee wallahi sin dhiisu qalbiillee hin naqu jechuudha narra adabadhuuti taa'i akka nama guddaa tokkotti akka nama kabajee qabu tokkotti taa'i malee fayyoon si maaliin na caalti fayyoon si caalti maaliin na caalti sabskaabii malee maaliin na caalti fayyoon mee waan mattiin fayyoon na caalti natti fidi ijoollee lama qabdi fayyoon nama guddaa maa ijoollee lama qabaattanis tokkoon qaba ani kan ijoollee isa caalu qabu. Ani walittan araarsa jedheen ijoollee qabdaaf odoo hin ta'in nama guddoodha jechuun tokkommoo maal jedha koomantii jalatti baay'ina ijoollee miti baay'ina umuriitinii tokko waggaa 35 taate tokko waggaa 18 moo waggaa meeqa taate yoo ijoollee godhatte ishii kamtu irra kabajamaa ni gaafina gaafa ishii ijoollee qabdu kabajama ka ishiin sun halaleedha bar odoo umurii ishiitti hin qoosin umurii ishiitti qooste halalee taate bakkee keessa joorte halalee taate hafte odoo heerumin odoo hundayin hafteedha ka ishiin halaleedhamti ka haadhuma ijoolleetu kabajama ka ijoollee ishiitti itti hammataa ishii gadi qabatte ijoollee ishiitti itti cabsitee guddafattemte ishiidhumatu kabajama ka ani jechuu barbaade maal taate akka kee gola arabaa keessa miti an jirtu mucaan kuni mana ishii teesseti ijoollee ishii guddifachaa viidiyoo ishii dalagachaa jirti maal taateeti viidiyoo jalqaba kaatee dhaggeeffatu koomantii isin barreessani malee viidiyoo takka warra narratti ani sabiskiraabii godhee na bira darban nama tokko biran darbu nama tokko koomantii barreessuun isa malee viidiyoo nan dhaggeeffadha sirriitti dhaggeeffadha viidiyoo jechuudha
yoo koomantii yoo cimtuu taate qofani koomantii honnoo malee haneeyyuu nan dhaggeeffadha. Ani nan hin dhaggeeffanne eenyudha onaan jettan saayidoo adaamaa qofaanan sabiskiraabii godhee isa adaamaa san nan dhaggeeffadha. Kanaan ala ansaanii waan naan galleef namootuma hedduutti isaan irrattis viidiyoo isaanii daddagalataan akkasumatti daqiiqaa dheeraadhaan mucaa qofaan maal idoon jiruun isaan hin dhaggeeffanne. Warroota viidiyoo xixiqqoo daqiiqaa 10 daqiiqaa 15 hojjettan hunduma keessan siniifan ilaala. Eenyu keessan iyyuu jechuudha. Eenyu keessan bira iyyuu hin darbu. Hundumas hin dhaggeeffadha. Oggaa komii dhiyeeffattanis, oggaa waan hundumaa jettanis, waan isin jettanis, waan fakkeenyaaf tokko bakka nu hin jirre fa'aa waan nu hin qabne fa'aa warroonni viidiyoo keessatti dudubbatan jiru. Tuffadheen bira darba jechuudha. Jechuun waan bakka san hin jirreef waan bakka san namni bakka sanitti hin mul'anneef kanaaf dhaggeeffadheetuma nuus jedhee bira darba jechuudha. Malee eenyuyyuu sabiskiraabii warran godhee fi hunduma isaanii nan dhaggeeffadha. Indoom irra darbanii warri sabiskiraabii nan goone jiru. Sabiskiraabii si goone jedhanii too amma immoo barri bara toleedha. Sabiskiraabii nama si godhe sirriitti hundumtuu namni keenyu sabiskiraabii si godhe akka sosoobu hin barta isin agarsiisa waan ta'eef jechuudha. Ani kan hunduma keessanuu nan dhaggeeffadha. Ani jalqabaa kaasee anfayyoos ta'e ankees ta'e numan dhaggeeffadha. Anfayyoos ta'e ankees ta'e hunduma keessaniyyuu numan dhaggeeffadha. Ankeessan yuutuubii sillachaan irratti gadhiiftan irratti numan dhaggeeffadha. Garuu koomantii isiniif hin kaa'u akka waan ati hibbaan dhaggeeffannetti fudhattu. Fixaamee kana waan ishiin naan jettu dhugaa. Waggaa meeqan qaba bar? Otuun biyya jiraadde ani immoo jijjiiruuf biyyaa ba'e malee otuun biyya jiraadde ijoollee 2 3 qaba bar. Ijoollee 3 qaba otuun biyya jiraadde. Dhiironni koo ijoollee 3 qabu bar. Of jijjiiruuf biyyaa ba'eetan biyya namaa ta'aa jira malee. Kanaafuu jennaani waa'ee fayyoo natti dubbatin. Ani fayyootti nan raaramaa fayyootti nan haasa'aa jedhee yookaanis immoo keessaan naqee dubbisee jennaan na didde natti haasa'u ishi maal godhu of fannisu of ajjeesu maal barbaadda narraa nama raachuu barbaadde mana arabaa keessatti. Haqee gaafadhe fayyoo dhiisii maaliif viidiyoon irratti dalaggaa'ii ashmuriidhaan hin haasa'inii anis nan dalagadha atis hin dalagatta ati abbaa barbaade deeggare ani yoon sumayyaa deeggare atis fayyoo ayyuu deeggaruu dandeessaa abbaa fedhe deeggaruu dandeessaa obbi fedhe ani ayyuu deeggara yoon fedhe sumayyaa ani abbaa fedhe itti galagalshee viidiyoo dalagadha maaliif ashmurii haasoftaa maamna dura dalagdee jedhe sagalee qabeef abbaa ta'e amma sagalicha dhaggeeffanne amma sagalicha dhaggeeffanne eeshi maal godhure lafa kaatee immoo roottoo maarree daawullaalee lafaan kaatu maarreedha nyaanjettee dhalotte har'a immoo keessa baatee jechuudha wallahi bu'aa olee haadhee bu'aa olee har'a guyyaa guutuu bu'aa olee jechuudha. Hin beekta waa'ee abbaa manaa kiyyaa hiccitii abbaa manaa kiyya gidduu jiruu fi hiccitiin gidduu jiru hin beekta. Anaaf abbaa manaa kiyya wal jaalladha wal lolii illee hin qabnu garuu hiccitii nuti abbaa manaa kiyyaa wajjin irratti wal dhabnu waa'ee amantiiti. Inni amantii isaa jiraatu anis amantii kiyya jiraatu akkasitti tabaabbaree abbaa manaa kiyyaa wajjin jiraachaa jira malee lolisa tokko iyyuu hin qabnu. Garuu immoo jechuudha inni amantii kiyyatti deebi'i ani immoo amantii kiyyatti deebiidhaani dhugaadha wal lolla inni kun soban qabu. Isa kana atuu hin beektaa jechuudha durumaa keessatti maan ture atuu na gorsaa turte. Takka gabbee miidiyaa irratti madde haadhee boo har'a bara na salphifte miidiyaa irra baaftee na haasofsiifte bara abbaa manaa jira abbaa manaa irratti fuudhe jette bara abbaa manaa kiyya irratti fuudhe haadhee boon beekta abbaa manaa kiyya yoom irratti fuudhe haadhee abbaa manaa kiyyaati guyyaa tokko birriin dabarsanii fi sitti ergee mee yoom irratti fuudhe abbaa manaa kiyya mee akkaawuntii isaa si bira mee lakkoofsa abbaa manaa kiyyaa si bira mee dawwalii gaafadhu haadhee boo hin soofdi bara fayyoo maqaa balleessite bara dhuguma wal lolla mee maaliif wal loltuu dhimmi keessa maali jedhiti jaarsa kiyya dawwalii gaafadhu lakkoofsa isaa si bira dhimma amantii malee lolii isa biraan qabnu wallaahi fuudhillee nan na dide ishi maal godhureen maal achi addeebite maqaa balleessite fayyoon akkasitti gijuu dura garee haadheebbu ati ollatti naaseen ati utuu abba'anii lafaa ka'ee fayyaa abbaa nagaa wallaahi nama lolan lafaa abbaa ka'ee nama loluu nama leentu garuu namni na tuqee jennaani haadheebbu ribba malee bula amma argideen gaddaati ani waan tokko nyaanne bishaanii shaayii dhugaa deemaa jechuudha waa tokko nyaanne nyaata na nyaachisu hin beela'u hin dheebadhu jechuudha saammuun koo shirrirna jedhee waan hojjedhu waan qabu hin beeku bakka narra dhaabbadda ati kabaja kee fayyoon si caalti jettee narratti hin faarsin kalaas utuu hojii ishee beektu utuu viidiyoo ishee narratti hojjechaa jirtu argitu isheen deggariin gidduu keenya ilaali waan rakkoo jiru jechuudha. Kana bichaa sitti maal? Malee taraaramii yoomna raaramuu didee nama jedhaan qabu yoomna raaramuu didee. Ammaan achitti immoo fayyoo taraaramuu miti osoo argee iyyuu waan inni ishee godhaanatu beeka. Ta'u nan galaa miti yaadee inni agartaa waan hin fayyoo godhu. Isheen natti taakkeeffatti miti. Engadii si qabsiisi mee abbaan ma jalqabu wal qabsiisu laala. Na agartaa miti. Ani gaafasi waan ishee maal sitti ni dubbadhu. Ishi wal argina qoy. Mannan galaa akkatti natti albaateen dhiiftu albaatuun kun. Akkasitti kunoo nattasii oleen danfinii nattasii oleen hojjetinii. Nattasii olee hin dubbatinii jedhaan jette. Hani maalan balleesse meesti maalan balleesse haraaramaa jechuun badiidha. Walitti deebi'aa jechuun badiidha. Atis dhiise jechuun badiidha. Hammallee ta'e borullee ta'e balleessituun sabboontu sumadha. Dhiifama jedhi. Dhiifama jechuun immoo nama guddummaa nama godha malee nama hin xiqqeessu.
naman xiqqeessu. Kanaaf dhiifamaa yaa obboleetti koo sitti balleessiraa naaf dhiisii jechuun namatti naman xiqqeessu. Kanaaf hamma soo viidiyoo kan amma dhumaatti dhaggeeffattu bar viidiyoo bantee achi biraa baddi kunoo sammuu shirri na jedheetti dubbii nyaatti ka dubbuma nyaatti bar sabboon tun dubbii nyaatti dubbii waan nyaattuuf sammuu shirritti jedhe. Kanaaf akkana dhaabadhuutii dhiifama jedhe dhiifama an caalu qomtuyyuu hin jiru dhiifama gaafadhuutii dubbii kana dhaabi. Akkuma jalqabaa viidiyoodhaan jalqabdan akkasumatti viidiyoodhaan dhiifama gaafadhuutii fayyoon siif dhiifti. Dhiifama gaafadhuutii walitti araarama. Nama lafaa ka'ee nama irratti namni ol lola dimbara keessam kamirratti ol geessan mi'am dimbaruma namaa irratti ol geessan ishee ammam jiraattaniif ol loltu ishee amma mul'atanii amma dhabamaniif ol loltu. Kanaaf dhiisaa olii fi siniin jedhaa daawwattoota koo ani yaalii godheera na jalaa qabuu diddee dhiisi jedheeniraa isinis itti dabalamaa ta'u akka araaraman godhaa nagaan naaf tura baay'ee.